Riifarandamiin gaggeeffamee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa qaama naannoo Oromiyaa yookaan Somaalee yookaan ammoo naannoo of danda'e akka ta'u yaadni dhiyaatee dubbiin jedhamu gaafii uummataa miti jedhe bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa. Tibba kana bakka bu'aan Dirree Dhawaa paarlaamaa Itoophiyaa yaada kana mana marichaaf dhiyeessaniiru gabaasni jedhu bahu hordofee magaalichi caasaa naannolee abbummaa himatan Oromiyaa fi Somaalee keessaa tokkotti makamu yookaan ammoo naannoo of dandeesse ta'uu malti dubbiin jedhu kaasee ture. Haa ta'u malee hoogganaan waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Buruk Fallaqee yaadni riifarandamii gaggeessuu ejjennoo aanga'oota bulchiinsichaa miti jedhan. Odeeffannoo kana gaafa ammajjii 15 jalqaba kan gabaase barruu riippoortar jedhamudha. Barruun kun bakka bu'aa Dirree Dhawaa mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abdul Jawaad Mohammed wabeeffachuun gaafiin riifarandamii gaggeessuu mootummaa federaalaaf dhiyaachuu gabaase. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa paarlaamaa keessatti bakka bu'oota qabduu lama keessaa tokko kan ta'e obbo Abdul Jawaad walgahii waloo mana maree federeeshinii fi mana maree bakka bu'oota uummataa irratti yaadichi dhiyaate jedha barruun kun. Rakkoo ijoon bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessumattuu hanqina baajataa fi qabeenya naannoo irraa faayidaa qeexa dhabuu wal qabatee kaasuun barruun riippoortar gabaase. Akka barruun riippoortar jedhutti bakka bu'aan kun rakkoo baajataa keessaa bahuuf yaadni furmaataa dhiyeessan caaseeffamni naannoo haaraa gochuu yookaan naannoo Oromiyaa yookaan Somaaleetti makuu murtee uummataa osoo raawwate jecha jedhudha. Obbo Burukis murteen uummataan godhame gara naannoo tokkotti osoo makame yaadni jedhu waliigalatti akka hooggansa olaanaatti kan irratti hin mari'anne. Ejjennoon keenyas kan hin taane gaaffiis ejjennoo uummataa kan hin taanedha jedhanii. Magaalaan Dirree Dhawaa kaartaa bara 1996tti baheen bulaa jirti kan jedhan obbo Buruk kaartichi magaalichaa faayidaa baay'ee buusus rakkoolee mataa isaa fidee dhufeera jedhu obbo Buruk. Rakkoo kana furuuf qaamolee adda addaa waliin mariin godhamee wixinee kaartaa gara waajjira ministeera muummee ergameen deebii eeggachaa jira kan jedhan. Aangaan bulchiinsaa kun yaadni dhiyeessa diinagdee of danda'uu bulchiinsichaa irratti wanta hudhaa ta'ee hanqisuudha jedhaniin. Dirree Dhawaan ganda magaalaa 38 fi ganda baadiyyaa 39 qabdi. Wixineen kaartaa irratti amma murtee eeggatutti bulchiinsi magaalichaa seeraan of dandeessisuu fi beekamtii heera mootummaa federaalaa argachuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e dubbatamu. Yaadni furmaata dhiyeessan akka amma himamutti riifarandamiin naannoo lamaan keessaa tokko makamuu osoo hin taane galii maddisiistuu irratti faayidaa qixxee haala ittiin argatu tolchuu irratti kan jedhanii. Dirree Dhawaan magaalaa sabaa fi sablammiin keessa jiraatan ta'uu kan himan obbo Buruk eenyummaa adda ta'e kan mataa ishee waan qabduuf naannolee lamaan keessaa tokkotti makamuu hin maltu jedhanii. Yaada kana bakka bu'aan uummataa obbo Abdul Jawaad walgahii irratti dhiyeessanii irra hedduun sirrii ta'ee ejjennoo bulchiinsa magaalaas kan uummata Dirrees miti jennee kaahame jechuun dubbatanii. Gabaasni riippoortar hojjete irratti erga dhagahamee booda bakka bu'aan uummataa obbo Abdul Jawaad wajjin mari'atamuu fi rakkoon bulchiinsichaa akka itti ibsame kan isaan walgalchu ta'uu fi garaagarteen kan dhalate yaada furmaataa irratti ta'uu obbo Buruk himanii. Sabootni Oromoo fi Somaalee magaalaan kaartaan bultu kun kan kooti jechuun irratti wal morkatu. Yeroo adda addaatis abbummaa magaalichaa irratti walirratti bu'iinsi lubbuun galaafatamee jira. Kanarraa ka'uun hawaasni wantoota odeeffannoo sobaataan irratti akka irratti hin xiyyeeffanne bakka bu'aan uummataa obbo Abdul Jawaad dubbatanii jiru.